nama miliyoonatu nu laale jaabara maqalees nama miliyoonatu nu laale qabsoon finiinte si taajjabuuf si laalan magan jawwee mana gumaaliti magan jawwee nafxanyaa jedhagal Khadir khaynya mangisti kan qabnu histi akka ko sagalee siftee jira jiru kabraadhi sime bara'ati mana hidhaa keessa galtisan maqaa keellee nami kaasu dhabame halkaniif guyyaa hidda mormaa kaasee kan si iyyaa ture jawwe anam dhugaa keetiif si cinaa dhaabbadhaan tureem jawu dhugaa keetiif si gariibaaw bilbila barataa dhonteer kan jettaa bar inni kan dila kana namoota dila kana arra kun akka nama biyya harkaa qabutti akka nama marii biyya mari'atutti waan akka harkaan qabu waan akka harkaan qabu harkaa qabu ni balleesse namni isa dhaga'u. Jawaar Mohaammed Kadir Martuu karaa keessaa doorsisa moo akkamii karaa teelegiraamii karaa iimoo karaa waasaappii dawwalee doorsisa moo maaloodha guyyaa tokko Jawaar Mohaammed isaa gadi ba'ee karaa sooshaal miidiyaa waa'ee Kadir Martuu dubbatu argees hin beeku dhaga'ees hin beeku. Alula Salamoonii fi Amaarota waliin qabattee Alula ambaasaadira DC kan Tigree kan ture. Nimoo? Isaa arra kun akka nama biyya harkaa qabutti akka nama marii biyya mari'atutti waan akka harkaan qabu waan akka harkaan qabu harkaa qabu. Anillee akkasuma nama Jawaar arrabsu Oromoo dheedhee gonkumaa yaadu. Never ever. Mee bunni sokaas mee bunni alaa wacaatii fi jaajaa fi haadha mee bunni gororee bunni masalaamee mee bunni baddannoomee si kami jirra buna keenya san siyaasaadhaan wayyaaneetu dhabamsiise gatiin isaa guddaa waan ta'eef kan cabsuudhaaf buna sani arge lafa bunaati arge wani beekamtu lafa bunaati lafa buna sadarkaa addunyaa irratti lammaffaa laal isa dhaqe maaf hin gaafatin kana hunda gaa kana amma irratti dalaguu ta'e bunni sun deebi'uu qaba qotee bulummaa dhiifnee magaalaa gallee beekti itti jirra akkuma Oromootti. Dinnicha dabuubii bakka biraatti irraa nu dhufu muuza bakka biraatti haasa'u kana haasa'u inni buna machaara buna machaara guutuun bunaan beekamu sooramni sun deebi'uu qaba cuufa keenya biyya teenyatti rabbee haa deebisu tana namni dubbachuu qaba siyaasa jechuun tana Oromiyaa farsoo son ta'in Oromiyaan fayyadamu Oromoo farsoo son ta'in Oromoon fayyadamu beekudha Oromoo fayyadam Oromiyaa fayyadee Oromiyaadhaan fayyadamu Oromoo fayyadee Oromoodhaan fayyadamu beekudha naafete Oromoo fayyadee Oromoon fayyadamu hin beekne Oromoon nuun hin fayyadamu nuti Oromoon hin fayyadamnu Oromiyaan nuun fayyadamu hin beektu nuti Oromiyaan hin fayyadamnu teenyeetu mokomi ebeluun nu gabroomsi ebeluun nu jeesi tanuma Oromootti himnaa jechuu naafeeti wayii waataa dhiira akka keenyaa himannee jechuu keenya nuti bara meeqa asin nu jeesan maadiyyoon nu jeesan dhaloo ta'uu sodaa barsiifne du'umaa fi hiraa osoo haasawee nu dhiira akka keenyaatiin komii qofaas bara meeqa nuti obboleeyyan keessan akkasii isin guddadhaa isin abshir kanneen naallikki isinii galcha waa'ee obboleeyyan keenyaan irratti dhiisaa isin qoftiin jaalamaa isin saba isin ilmaan Oromoo seenaa isin hojjetu
akka islaamummaatti rabbiin fayyadamanii ni beekna. Obboleeyyummaa rabbiin nutti dhaame san obboleeytummaa rabbiin nutti dhaame san naafeeti dhugoomsine jira. Jireenyi keenya rasuul jaalachuu dubbachuu malee quraana jaalachuu dubbachuu malee nuti islaama jennee dubbachuu malee maqaa tuulallee naafeeti akka rasuul jaansanitti akka ulamaa inaasoossanitti jira. رب الرام فيدا وللرام فيدا مين هذا سكنوا تجر ربي فارسو مالي رب الرام فيدا رسول جالتشو مالي رسول الرام فيدا ربي بيخو برناموني بيكا قولنا لي رسول برناموني بيكا قرآن ناموني بيكا ربي بيخو ميتي رب الرام فيدا مدن دودا رسول بيخو مي رسولين فيدا مو بيكو دام قرآن بيخو ميتي برس قرآن فيدا مو بيكو ربي علم اليقين حق اليقين إن اليقين listening reading writing كده اقرأ باسم ربك يجورا يكا قرأتي بودو علم الإنسان ما لم يعلم تودا نوتك كانت أكنت دلو تكنا قتاني لينجسو دمالي برهوندا ilmaan Oromoo du'an sodaatanii ilmaan Oromoo gabrummaan isaanii faarayami gootummaa ilmaan Oromoo namni barsiisu hin jiru bare qabsoo ilmaan Oromoo namni barsiisu hin jiru bare gaafa dhalattee garaa keessa qabsoo tura ilmaan Oromoo lubbuu isaanii wareeganii qabeenya isaanii wareegamanii warri an hoggansa ifi hin jiru kamuu dhiiga ilmaan Oromoodha daandii qabsiisanii sarara qabsiisanii ni beekanii irra walii galanii ni beekanii taaniituma du'aa fi gabrummaa isaa maal bu'aa qabare ilmaan Oromoo dammaqanii yeroo wareegaman dhiiga ilmaan Oromootiin taphatanii barsi dammeessuu sakandii takkattiin si kaasa barsi dammeessuu yeroo takkattiin si kaasee si lolchiisa bar si fincilsiisa harka qullaa si fixu yoo barbaade rakkoon no kasnin ta'u si qabsotti kaasuun dura eega wareegamte booda gatiin ati harkattu maali bu'aan ati harkattu maali wareegamte lubbuutee dhabdee qabsoodhaaf meelaal sabni kan kee waan ati wareegamteef yeroo dhabu haa caaluun yeroo wareegamu Khadiir yeroo wareegamu Khadiir waan maraateef yoo ati harkachuun baanne maraachuun kiyya maal bu'aa qaba haa caaluun du'uun maal bu'aa qaba ati du'uun maal bu'aa qaba yoo itti taphata wareegama keetiin yoo wareegama kan kee namni biraa fudhate bara meeqa kanumatti yoo katabama tanaa bartanii siin jiru akkanatti deemke haasa ish akkatti haasaysa haasayaan obboleessa keetii wajjin taa'eeti sa'aatii 24 baneetiin si hojii haasa akkasitti haasayna wajjin kulliin ka kiristaanaa kan musliimaa kan kutaa 11 kottuuti haasay guutuun keessii miqeeroon bilisummaa Oromoo isinii miqeeroon qarreen isinii haasay haasaaqa maalamman jidduu hambaa jira namni hambaa jira kanaaf ofii keenya jalaa bilisa baasuu dandeenya jechuudha. Isin bilisa baasuu dhiise. Osooniif if bilisummaa gabrummaati osooniif laal osooniif gabrummaati jalaa bilisan baase nama if bilisa baaseetu gabrummaa lubbuu nafsiyyaa jalaa bilisa beetu saba saaballaa bilisa baasa namni if bilisan baasin akkamitti fedhii isaa mo'uu hin dandeenye akkamitti diina isaa mo'ee saba isaa bilisa baasa kanumaa miti yeroo moonee sabni lubbu
qabsaa'ota wareegamu sallaaluu qabda.